Ibsa dabareen kan keedha faayidaa jimaa tarree ati waa'ee jimaa faayidaa sarratti fufuu dandeessa. Tole faayidaan isaa tokkoffaa irratti caatiin jimaan akka wantoota garaagaraa keessatti bu'aa hawaasa islaamaa godii hara baha biiftuu jiraataniitiif lafee duwidaa madda galii isaaniiti. Ummanni kun irra guddaan isaanii muslima. Kana wajjin jimaa kanarraa madda galiitiin jiraatanii ummanni kun hundi isaaniitu jimaadhaan jiraatan. Madda galii jalqabaa tokko jedhi. Lammaffaa irratti jimaan akkuma Itoophiyaatti madda galii guddaa waan ta'eef sadaffaarra jira. Buna jalatti aanee sadaffaarra jira. Maan jechuudha akka galii biyya argamsiisu keessatti toore tokko lama. Sadaffaa irratti miidhaa gartee ulfaatina qaamaa wantoota miidhaa qaamarra si geessan keessaa akka ati fayyitu si taasisa. Fayyummaa qaamaatiif illee jimaan faayidaa guddaadha qaba. Yoo seernaan fayyadamtee fayyummaa qaamaatiif illee bu'aa guddaadha qaba. Namni isa qama'u dipireeshinii yookiin yaada hamaa keessa hin seenu jechuudha. Sadii itti aansuudhaan namni yeroo isa qame akkuma yogguu buna dhugan siyaa'inaan waan hojjettu san irratti jabeessee hojjettu yeroo jimaa qamaates waan amma kitaaba yeroon qaraa ture jimaa qameetiin qaraatiin ture. Tole kanaafu siyaa'inaan akka ati waan sana sirnaan hojjettu si taasisa. Tole sirnaan hojjettu si taasisa. Akka farshoo simmacheessee ibsi wallaalchisuu jechuudha. Akka ati sirnaan waan tokko xiyyeeffannaan itti hojjettu qorannoo hojjechuu barbaadde tokko hojjettu si taasisa jimaan akkuma bunaa siyaa'ina kannaa jechuudha. Si'eessituu keessatti ramadamaa jechuudha jimaan. Tole afur si lakkaa'itiin jira. Tole itti aansuudhaan yoo sirnaan itti fayyadamte jimaan gartee faayidaawwan anamma lakkaa'uu hin dandeenye hedduudha qaba. Tole dhukkuboota garaagaraa illee akka inni gartee irraa si hambisuu yookiin akka dhukkuba saniif hin saaxilamne si godhu hedduutu jira. Kun qorannoo amma baatee laaluudha dandeessaa jechuudha. Tole sagaleen koo jira. Waan qabu jechuudha. Naannoo yookaan saffisa onneedhaa. Dhiibbaa dhiigaa, dhiphina gartee ujummoo dhiigaa, akkasuma ammallee deebisii dhiigni sammuu keessaa bahuu yaani namni kun gartee yaanni namaa kun faffacaa tahuu. Lammaffaa dhibee ammallee kan itti aanu dhibee sombaa beeku waan qorannaa doktoroonni kaa'ee jiran saffisa hafuuraa baafachuudha. Namni jimaa qabu akkuma nama gartee saree gartee argantu hafuurri isaa gartee komoonniiti tasgabbiin qabu nama jimaa daakuu jechuudha beekamaadha. Dabalata ammallee afaan guguu obsi na jala hin dubbatin aboo ibsaa keenya rabbi sodaadhu maal taate afaan guguu nama jimaa qabu. Garuu jecha negatiivii Jamaal jecha negatiivii kabajuma mutneetaa wajjira wallahi oduun homaa Waan barachaa jiru sana qofa deema bakka manaan baradha baay namni Barbaadaan jechuun akkamitti ta'ame Ahmad jala bu'i afaan goguu dheebuu akkasuma ilkaan nama manca'uu ijoolleen waggaa 25 takka ilkaan hin qabdu ilkaan isii xarafni kun irra hin jiru dudulloome irratti gugurraachome afaan isaanii irra hin jiru. Sadaffaa ammallee akkaittaan ammallee dhukkuba ilkaan nyaadhamu gartee ilkaan nyaadhamu akkaittaan ammallee dhukkuba garaachaa yeroo dheeraaf garaan si ciniinu garaan keessi miidhaa qabaachuu gogiinsa garaan si goggoguu dhibee gartee ammallee udanja kun sagaraa gartee garaachaa sitti diduu jechuudha akka sirraan baane godhoo kunis haqiiqama jirtu wallahi doktorri waan akka dubbate namni jimaa qabu shintibeet irra taa'ee deeqaa 30 guutuu nama ittana haqiiqama jirtu ammas kun akkasuma ammallee afaan namaa foolayuu jijjiirama gartee fedhii saalqunnamtii keessatti dadhabina jabaa qabaachuu akkasuma ammallee deebisii mataa nama garagalchuu yaani mataa kan kee kana si goggoda yaada kana osuma teessuu fooqii ijaarta osuma teessuu gartee ammallee deebisii qabbaa qabeenyaa taate jechuudha kanuman dalagatiin manuma teessee amaanii jalbaatil akkuma rabbiin gartee irraa dubbatu sheexaanarraa gaariidha ammallee mataa dhukkubbii mataa si dhukkubsu akkasuma ammallee deebisii aarii qabaachuu aarii yeroo hunda si aarsu akkasuma ammallee deebisii
Kana qofa miti gaa hedduudha gaamonni asirratti kaa'ee gara waa 30 oliiti kan asirratti kaa'ee. Kana kun doktora jabaa beekamaa biyya Yamanii waan qoratamee dhufe. San keessa kaniina nama biyya Yaman sanitti dhiisee ofii xiyyaa akka inni reefu afaaniin naa dubbatu sanitti an ofii xiyyaa irra ga'ee si himu taabarruus ol baase kana sirraa dhiisee jechuudha. Tokkoffaa obboleessa kiyya jimaan sa'aatii akka malee nama jalaa guba. Taan ofii xiyyaa qama'u ofii xiyyaa irratti beeku. Lammaffaa ibaadaa rabbiitirraa walaba si godha. Fardii tana giddi salaatta. Ol kaatee sanuu rakaa lamaan rakaa afuran sallaal akkuma lukkuu bishaan dhuyduu gooteetuma daftee irra gaddeebite. Inumaa gariin feessaa lafatti faa tufateeti afaan iddeeffata hanga salaataa san. Waliigallee ammoo osuma qamaatuutu qooyimee xiqqoo booda takka achi buteetiin salaataa silaa salaanni hin dabru. Silaa salaanni faan hin dabru jee yeroo isaa warratti natti butee salaataa jee yaada akkanaa kana jimaan gartee yeroo salaataa irrattis yeroo ibaadaa irratti illee miidhaa fida. Hattan gartee nama muhaabaradhe jiru irraa ka'uun fedhu. Jechuun yeroo jalqabaa kanatti illee deeme adeemsa keessa wanni kun itti barate irraan ka'u gartee salaata kana walitti qabee salaachuu kana. Inni dabalataa ammoo barattoota barnoota irraa dhoorku obboleessa kiyya. Jechi kiyya kan nama dubbachuu deemu kun akka nama hedduu mataa sossoosuun hin beeka. Nuti akka ibsaa kiyya qobsi ni fitadda. Sa'aatiin kennamne amma barbaadde ibsachuu dandeessa. Inni kana dheellaadha. Awwanni gabaabsii maallee wanni Amma barbaadde haasa'uu dandeessatis. Ibsa fixattee jirtaa jennee si gaafannee aboo yoon fixatin fixadhu jennee haasa'uu hin dandeessaa qoyi dabareen isa dha. Yoo namni seeksises maaluma bakka status rabbumaa jedha. Obboleessa kiyya nuti akka Harargeetti ani amma dhalata Harargeeti akka Harargeetti dabaree kiyya keessa nam tokko hin dubbatina. Nama jabaa jennee qabnu ka dur dabre malee ka amma ittiin dhaaddannu hin qabnu guutuu isaanii jimaan nama duubatti hambise naatu isiniin jee liqimsa ana dhalataa ilma Harargeetu isiniin jee maaltu kana hundaa'uu nu godhuu dandee muka jimaa baala jimaa kana baalli jimaadhaa kun hiriyaa teenya jalaa nu hambise nama jalaa nu hambise akka nuti gartee namoota kutaalee biraatti wajji waliin qixxaanne nu godhutti hin jiru duubatti nu hambise kun badu qaba rabbi isaa balleessu carraa kiyya kan itti dhufutti hin fayyadamaatti fu'a. Aywa galatoon ulfaadha dhaggeeffadha. Obboleessa kiyya ibsa amma barbaadde ibsachuu dandeessa laa yaada kee yeroo inni dubbatu inni ibsata dhaggeeffadha. Kunoo akkuma nama ibsate kanatti atis itti fuftee faayidaa isaa tokko lamatti gadi tarreessuu dandeessa. Inni fakkeenyaaf ragaa fidateera. Ati wantoota afur doktora biyya Yamaniitu akka kanaa jedhee animmoo waanin ofii koo argee jedhee gara wantoota afurii kaase. Ati immoo waan afur kaasteetta madda galiidhaa jette jireenya ummataaf. Qoy dhaggeeffadhu ulfaatina qaamaa xiqqeessaa akka namni dalagatu taasisaa jettee wantoota kanarratti qorannoo irratti ta'e qorannoo fakkeenyaaf inni qorannoodha kan inni lafa kaa'e qorannoo irratti ta'e qorannoo sanaan ragaan lafa jiru jira kan hawaasa kanatti fiddee agarsiistu. Inni jira. Tole waan mana obboleessa keenya gaafate irratti deebisuudhaan duratti namni tokko an fakkeenyaaf haati hattuun intala nama tokko majaansan yoonan yaada agartee yaada abba doktorri fedhee dogoggoruu danda'a waan fiduu danda'a waan sirrii dubbachuu danda'a. Fakkeenyaaf doktor Hamzaa jedhama nama Itoophiyaati lammii Oromooti. Doktora namni kunis kan inni fidate kunis faayidaa qorannoodhaan mirkanaa'ee fidee asirratti waan jimaa caatiidhaa wajji wal qabatu tarreesse. Tole kun olaal waan qorannoodhaan mirkanaa'e qorannoowwan haaraa godhamaa jiran akka armaan gadiitti isiniif dhiyaataa jedha waa'ee faayidaa jimaa jechuudha. Yeree dubbata doktora namni kunis tole doktora dabareen an keemiti natti muyuuti si godhe tole waa'ee qorannoo sanii ka fide waa'ee nama dhuunfaati suni abba doktorri tokko qorannoo fide taanaan anis kana fidachuu hin danda'a suuraa rakkoo hin qabu waa'ee biraatiin illee wal qabsiisee fidachuu danda'a itti aansuudhaan waa'ee udaanii nama diida dhugaadha jee ofii si keetii yoo udaan si diide dhimma keetii waan udaan sirraa jiisu dhugis. Tole yoo ani Harargeedha keette immoo ati diqaala Harargee ta'uu dandeessa Harargee ta'uu dhiisuu dandeessa. Waa'ee Harargee fi jimaa waan walitti ibsaa keenya na arrabsu. Anati gadi si buusi.